Akkam jirtu maatiiwwan chaanelii kiyyaa nagaan koo jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Har'a immoo walitti deebinee jirra. Barnoota baay'ee barbaachisaa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Isas immoo gaaffii namoota baay'ee kan ta'e namoonni baay'een karaa telegiraamii, karaa feesbuukii, yuutuubii akkasumas waatsaappii daayirektii illee bilbilaan naquunnamtanii akkamitti hojii onlaayinii hojjennaa nu barsiisi nutti agarsiisi kan jettan jirtu. Qaamaanis kan na gaafattan jirtu. Isa egaa har'a waliin kan wajjin barannu ta'a. Egaa beekamaadha. Akkuma yeroo darbe Amster Combat erga gara biyya keenyaatti hojjetamaa ture. Namoonni muraasni doolaara harkatti galfatanii jirtu. Yaltuu taatullee malee baay'een keessan gurgurattanii itti fayyadamtaniittu. Baay'een keessan of harkaa qabdu. Kanneen biroon immoo invest gootanii hojjechaa kan jirtan illee jiraachuu dandeessu. Amma egaa kallattiimaan akkamittiin hojii onlaayinii hojjenna kan jedhu kan wajjin barannu ta'a. Isas kan isin wajjin turu an Indaaledha. Egaa kallattiidhaan gara barnoota keenyaatti isin haa dabarsu. Tole egaa barnoonni keenya maal irratti xiyyeeffata? Akkamittiin hojii onlaayinii hojjenna kan jettanii na gaafataa turtan deebii isinii ta'a jedhee kanan yaade qabadhee dhufeera. Gabanumaan egaa dhaamsa xiqqoo isinii dhaamu isinirraa wanti eegamu chaanelii kana sabiskiraayib gootanii maatiiwwan keenya ta'uudha. Barnoota barbaachisaa ta'e guyyaa guyyaadhaan isiniifan gadhiisa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessaniif dhaqqabaan jedha. Keessumattuu egaa dargaggoonni keenya keessumattuu dargaggoonni Itoophiyaa baay'een isaanii akkamittiin of jijjiirra waan jedhamu yaada kana keessa oolu jechuudha. Baay'een keessan kallattii hin barbaachifne kan sochootan jirtu. Garuu daandii sirriirra yoo sochootan hin milkooftu. Dhuguma jireenya yaaddan jiraachuu dandeessu waan ta'eef kallattii sirrii ta'e hojii akkamittiin akka hojjettan agatee isinan agarsiisa. Viidiyoo kana guyyaa guyyaadhaan akka hordoftan isin jedha. Amma kallattumaan egaa gara viidiyoochaatti isin dabarsa. Akkuma beekamu egaa telegiraamii qabaachuu qabdu. Akkasumas illee pilaatfoormiiwwan baay'eetu jiru. Pilaatfoormii adda addaatu jiru. Waaliitiiwwan adda addaa jiru. Appilikeeshinii baay'eedha kan ittiin hojii onlaayinii hojjennu baay'eetu jiru. Isa isteeppiidhaan booda ilaallaa. Ammaaf garuu telegiraamii irratti isin agarsiisa waan ta'eef an telegiraamiin banaa. Isin telegiraamiin qabdan yoo ta'e pileestoorii irraa buufachuu dandeessu yookaan aappistoorii irraa buufachuu dandeessu. Akkuma diivaayisii keessanittidha. Mee kallattiidhaan egaa piroojeektiin har'a isiniif qabadhee dhufee piroojeektii tibba kana hojjetamaa jirudha. Innis immoo Finchcoin Airdrop kan jedhamudha. Akkuma iskiriin irraa argaa jirtan an piroojeektiiwwan baay'eedha jechuudha kan inni jooyin godhee jiru. Piroojeektiiwwan xumuraman jiru. Piroojeektiin hojjetamaa jiru jira waan ta'eef isaaniin akkamittiin jooyin akka gootan isteeppiidhaan gara fuulduraatti isinitti agarsiisa waan ta'eef amma rakkoon qabu. Amma waan gabaabaa waan kompleeksiitti seenurraa waan gabaabaa ta'e isin agarsiisu piroojeektii yeroo dhiyoo keessa jalqabee xumuramuuf jedhu kana isin agarsiisa. Torbee 3 akkas hafee jira waan ta'eef akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Isas immoo kan eessa arganna jettanii gaaffii akka isin hin taaneef liinkii isaa description box jala isiniifan kaa'a kan gara telegiraamiitti isin fudhatu isiniifan kaa'a waan ta'eef salphaamatti isarraa argattu. Amma egaa gara Finchcoinitti isin dabarsa. Kallattumaan an yeroo baay'ee waan fayyadamuuf jalqaba naaf kaa'ee jira jechuudha. Finchcoin Airdrop kan jedhu nan tuqa. Amma inni banutti nan eeggadha jechuudha. Finchcoin Airdrop jedha. Piroojeektiin kun piroojeektii baay'ee gaariidha. Banaa jira. Amma egaa naaf banee jira. Akkuma asirratti argaa jirtan Finchcoin 18,751 qaba. Naannoo doolaarii 18dha. Gara gadiitti kan jedhamu kan jiru withdraw to wallet kan jedhutu jira. Irraa baafadhu gara waaletiitti baafadhu naan jechaa jira. Kun egaa isteeppii qaba. Akkamittiin baafachuu akka dandeessan isinan agarsiisa. Inni rakkoon qabu naannoo torbee 3 qabna waan ta'eef kana gidduutti isin hojii keessanitti jabaadha. Akkamitti akka baafattanii akkaawuntii keessan galfattan immoo isinan agarsiisa. Salphaamatti egaa jalqaba gaafa bantan interfeesii akkasii argattu jechuudha. Tiwiitarii X isheen jettu tiwiitarii isaaniiti. Yoo ishee xuxxanii gara tiwiitariitti isin fudhata. Yeroo isa dhattanii fooloo gootan Finchcoinii 500 argattu. Telegiraamii isaanii sabiskiraayib yoo gootan immoo Finchcoinii 500 isiniif kenna. Kan biraan taaskiiwwan adda addaa jiru. Deelii cheekiin kan jedhu jira. Isan tuqa. Deelii cheekiin tuqeen jira. Prooses gochaa jira. Akkuma argaa jirtan. 7 days streak jechaa jira. An kan guyyaa 4 cheek godheen jira jechuudha. Guyyaa arfaffaa koodha. Yeroo dheeraan hojjedhe garuu guyyaa kan torbee kana guyyaa 4 irra gahee jira jechuudha. Gadi sittanii dubbisuu dandeessu. Wantoota baay'ee qaba. Isa isin dubbifadhaa rakkoon qabu. Kanaaf egaa gaafa jalqabaa gaafa dhuftan day 1 jedhee isinii jalqaba mallattoo sorora kana isin agarsiisa jechuudha.
right check gootu jechuudha. Duuba deebinaa. Steepii kan biraa isinitti agarsiisu. 12 hour mining kan jettu jirti. Ilaalle 12 hour mining nan tuqa. Irratti tuqeen jira. Akkuma argaa jirtan naaf fidee jira 6 hour 23 minutes. Edee sekendii wayii lakkaa jira. An sa'aatii 6 dura fudhadhee waan tureef sa'aatii 12 dhuftanii claim gootu claim finch kan jettu san yeroo isheen isinii iftu sa'aatiin keessan yeroo inni gara 0tti gadi fuudhu 00 gaafa ta'u claim kan jedhu tuqxu isiniif lakkaa'u jalqaba. Badhaasa keessan isiniif kennan jalqaba. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Piroojeektiin kun piroojeektii an baay'ee jaalladheedha. Akka hojjettaaf reekomendeessin gochuu nan barbaada. Kan biraan learn and earn kan jettu jirti. Nan tuqaa. Learn and earn ishee jettu tuqxanii process gochaa jiran koo. Kun egaa learn and earn test your knowledge of the Finch ecosystem and earn rewards. Complete quizzes about key features and the system jedhee waan baay'ee dubbata. Egaa isa isin dubbisuu dandeessu rakkoon qabu inni egaa ulaagaaleedha. And you got 250 Finch jedhee jira. Quizzii kana 5 keessaa 5 argadheen jiraanii. Yoo quizzii kana barbaaddan illee deebisaaf isiniif maxxansuu nan danda'a. Baay'ee tokko salphaadha. Akka irraa fayyadamtan hin barbaada waan ta'eef isiniif amman tasaa isarraallee qarshii argattu waan ta'eef. Hoomiitti deebi'u. Dhaafi egaa hoomiitti deebi'een jira. Akkasumas illee hiriyoota keessan invite gootanii argachuu dandeessu jechuudha. Invite kan jettu yoo tuttanii hiriyoota keessaniif share gootanii namoota 7 yoo guuttattan doolaarii tokko isiniif kenna. Doolaarii tokko sun immoo withdraw gochuudhaaf isin fayyada jechuudha. Amma withdraw irratti yoon tuqe banaa jira. 0 keys naan jedhee jira. An kanaan dura egaa namoota affeeree irraa baafadhee waan hin jiruuf ankoo 0 irra jira. Akkamitti baafattee hojjettan ilaaluu dandeessu. Kunoo gara gadii withdraw history kan jedhu yeroo lamatti deddeebi'ee baafadheen jira. Yeroo tokko finchi coinii 48,000 akkuma argaa jirtan gara gadiitti doolaarii naannoo doolaara 48 irraa baafadheen ture. Akkasumas illee gara gadiitti finchi coinii 12,000 dha. Innis immoo doolaarii 12 naannoo akkasiidha. Already gara doolaarii 60 irraa baafadheen jira jechuudha. Akkasumas illee gararraatti 18,000 amma immoo irraan qaba. Isas illee ganaa irraan baafadha jechuudha. Yeroo ittaan akkamitti akka baafatan irraa baafachaa kanan isin agarsiisu ta'a. Sirriitti akkana hordoftan jechuun dhaamsa kooti. Egaa piriseelii isaanii haa ilaallu. Wantoota baay'ee jiru egaa ilaaluu dandeessu. Wantoota baay'ee jiran sana egaa isin dubbisaa deemaa. Yeroo qusachuudhaaf jecha dubbisuu hin dandeenya waan ta'eef. Gara gadiitti egaa finchi coin airdroppiin kun time to launch qaba. Innis immoo gara gadiitti listing price isaa doolaara duwwaa tokko per finchidha. Finchiin tokko ishee doolaarii duwwaa tokkodha jechuudha. Innis immoo guyyoota 25 fi sa'aatii 8 akkasumas daqiiqaa 53tu hafee jira jechuudha. Torbee 3 fi guyyaa 4 kan hin caalletu hafee jira. Kana gidduutti akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Baay'ee akka irraa fayyadamtan nan abdadha jechuudha. Ammayyuu jalqabuu dandeessu. Kan biraan faayidaa inni qabu finchi 10,000 doolaarii 4.7 bitachuu dandeessu. Isas illee akkaataa itti bituu dandeessan baay'ee tokko salphaadha waan ta'eef booda isinan agarsiisa. Sababiin isaa baay'ee irraa fayyadamtu waan ta'eef. Egaa finchi coin kanarraa yoo jalqabdan baay'ee akka fayyadamaa taatan abdiin qaba. Akkuma jalqaba isin dubbadhee ture egaa viidiyoo babbareedaa viidiyoo gaggaarii akkan isiniif gadhiisu yoo feetan subscribe gochuudhaan maatii kiyyatti dabalamaa. Akkasumas viidiyoo kana like share godhaa. Sababiin isaa baay'ee tokko na jajjabeessa waan ta'eef isiniif immoo salphaadha. Gatii isin baasisu illee hin qabu. Kanaaf viidiyoo keenyarraa asuma irratti gabaabsina. Yeroo itti aanu akkamittiin withdrawal akkamittiin akka goonu irraa baasaa kanan isin agarsiisu ta'a. Namoota 7 affeertanii kii tokko argachuu akka qabdan hin irraanfatina. Namoota affeeraa liinkii isaa description box jalaa hin argattu. Ammasitti nagaan tura. Viidiyoo kana like subscribe gochaa share gochaa na eega. Walitti deemnutti nagaan isiniif haa ta'u.